مالتها تنسين الرمو جنا ما نفتني نسين أبتن الرمو جنا ما نجي يستني ده أبتو مال الرافض سين waa isinitti mannee ol gallanne مالتي guyyaa san baduraana yeroo itti qarshii fudhannu na baduu jaallatu akeekkachiifannee ol galla hojii gallannee sitti mu barbaanne malee dhaabachuu barbaanne mini kun rakkoo maali qabalee kan natti meera waan ta'eef isin deemaa hojii keessan hojjedha wal hubachiisuun maafi rakkoo maali haa waamni qol irratti qabaa irraa kanaan dura waamni qasiin irratti qabeera barreeffadhee kaayan nutti balleessaa oltu nu cunqursaa oltu ameen jennee fudhannee immoo samba duraan immoo ga'u immoo achiin yeroo badanii waan biraa keessa ol gashuu ta'a ol miidhuu ta'a ol irratti ka'uu wayii ta'a iddoo ta'e deemnee isinitti mannee mana kiraayii guyyaa lama nurra darbeera nurratti dhufanii waan meeqa nurratti haasaa nu har'a nuun kennan taanaan as buluu keenya adaraa keessumattuu ana baay'uu na barbaachisa qarshii nama baay'uu adaraa isin jechuu barbaanna ammatti nu bilbil kana tamma kana barbaaduuf maaf garuu qarshiin anatti laatamatu ta'eyyuu natti laatama kan maalis itti laatamas dafqa kooti bira taatati bira taarta maal godhate qarshii isaa ammoo dhugaadha qarshiin kun amma naan asitti naan kennamne taanani lubbuu wal baasummoo taas isa maal taatan isin ragaa naa ta'e isa kana bakkee baate haasaa naaf hin argine rakkoo isa nan barbaachisu saantim nana qarshiin keessan isiniif kennama ragaa naa ta'e lubbuun baasa amma kanatti immoo wanta wal loltaniif hin qabdan gara lubbuus wanta deemtaniif hin qabdan kanaafiyyuu lamaan keessa walii galtanii yeroodhaan qarshii keessa fudhattanii Saawasi gadi baanaa waan keessa jiru hin beektu waa'ee qarshii dhisati hamma waan nuyi akeekkachiifannee sitti mannu mana kiraayii waan kaffallu hin qabnu warra furan taanaan gabbaanii jechuudha. Hin ta'u taanaan nuun kennamu taanaan asitti holajjeessuu ta'a. Holballeessuu ta'a. Lubbuun mana keessatti baduu danda'a. Ankoof kan saabu kan kee badaa kan isaanii badaa mun beekamu. Manni hundi diigamuu danda'a. Hin kennamu taanaan. Rakkoon qaba amma kana miira keessa galtanii haasa'uus hin barbaachisu. Maaliif balbala mana keenyaa irratti waan meeqa barreeffamaa argaa irraa dhannee waan itti galaa jirutu beekama. Isin maalitti beektu islaamoo? Maalitti argu isaanii? dafqa keenya kan nu miiressu tokko tokko jira malee haa ta'u deemaatu hojii keessan hojjedha ammatti isinii bilbilaa hin dhufaa qarshiin keessan isiniif kennama tinaafi manaa ittan isinii hima Yoo hojjechuu dhiibne islaamoo? lamaan keessaniif ittan isinii hima Ammas irra ammas deebisii bilbilee irra deebi'ee jira. Irra deddeebi'i bilbilee. rakkoon qabu. Lubbuu baduu danda'a ka. Kan eenyu akka ta'e moo hin beekne? Rakkoon qabu. Ati isaan keessa daachaa. Jabaadhaa hojii keessan hojjedha. akka kophaatti itti naa kennamu itti naa himin jedhee Isa bakkee taasiftu rakkoon qabu. Ai kan kubarana. Fardana biti jennaan farda rimana biti kan garaan lafa gahu. Lafa na biti jennaan lafa dhagaana biti ambaraan naman ta'u. Kunu gaagurree onte taane gaagurree. Suma nattafe giiftii ko. Yeroo keenya. Wanti. Inni dambinis inni asitti. Lafa hojii kana kennu gidaan Isee kanatti illee nu jiraan bu'in. Isee makanaa wajjin walii qabne. Maal anis lafa keessan barbaadee dhufuun koo maali? Ofumaa baranne si wayyaa. Akkana miti. Kana barbaachaan fiigaa dhufe anis abdana barkaadhe. Baari ati. Anaa fi ati eessatti walii dhumnaa kunoo eessatti walitti dhumnaa naafati. Ani kunoo ofitti kunoo dhummi koo kana ta'e kunoo. Kenna akkasitti qofaa shin taphachiisa taanaanis qofaa taphachuun barbaada. Ani ittiin obsa. Dhageessa. Yeroo waan natti darbee fi yaa mucaa nana. Ati immoo akka keenya miti. Dhageesse. Maal obbo wanti maqaan keessan illee gubbaa sana jireenya keessan tun jiru malee. Ofumaa seera baranneetu nu biyya keetti.
seeraan bullannee seera barannee maqaan ayyaana taa'een jedhe. Itu akka seeraatti kun sina labsiisan malaasitti. Asitti lafa hojiitti dhuganii akka kanatti machaa'uun akka seera kanaaf sina eetti hojjetare. Yaadi keellee gaariidha. Erga na dabamee na adabdaa jechuu kuuti malee. Yookaan baradhee naman taane. Yookaan immoo horii qabaadhee lafa namaan geenye. Dhageessa kana caalaa maalan baradha. Kunoo kan waajjii wal baranne. Maatii si guddiftu, ofiisin guddiftu ofiis in eeggattu baay'ee moof jaallattu si. Isa maatiitti baaftan caalaa isa sin kanatti baaftatu caalaa. Dhageessa gurbaana. Waan gaarii sitti fakkaate awwaan sitti ma. Kun waan gaarii sitti fakkaate hin narraan ilaalin. Dhageessa dhugaadhuma dhugaa sitti muufi ani kunoo hiriyoonni koo kunoo baratanii bakka guddaa ga'anii. Namni nu yaandurii shamarran meeqa wal lukaa dirrisiisu inni kaan konkolaataa inni kaan pileeni oofa dhaadhasiin kana oofa kunu dhageesse saan kana kunu nus eessa dhanne nus eessa geenye wooma waan barbaade ta'e iyyuu umurii keetti obsita dhageessa gurbaanan ani kanaan booddee karaa xixiiruma du'aan baadhee deemachuu dandeessa naaduu kaanuma deemaa jirti du'attiin dhageesse ani akkasii gara duwwaatti isin immoo gara fuulduraatti. Amma ijoollee mi guddisaa jirtem? Barsiisaa jirtem? Ijoollee barsiisaa jirta. Harkaa dhabuu kootiin. Barumsa dhabuu kootiin. Dhuufuunuma gaafa dhuufuyyuu. Gaadha galeeyyuu. Ani gurrinaan dhaga'u. Ijoolleen abba waasin hirkaa baatiin haan jedhu. Ijoolleetu na yaadachiisa. Kana kunuula. Namni hin baranne. Namni waa Afrikaa hin qabne. Gogaanuma gogaatti duugan ta'a. Hin qorriisa. Angkanan gaddu. Ijoollee keessaniif immoo jireenya isin irra jiraattan kan akka hin jiraanneefi kanatu dhiiftanii gaariidha. Hin ta'u taanaan immoo ijoolleen mana seeraa dhannaan. Ijoolleen iyyata isin irratti banteennaan dhimma kana irraa waalamtu mana dhaattu moduutu. Ani kana malee wanti natti hafee hin jiru. Kana malee kanatti noobsaa. Haadha qabbanneeti maqaansi. Dhageessa isin umurii keessanitti fuuldura kanatti waa meeqatu nu eeggataa jirattanii jajjabaachuudhaaf hojjettanii nama ta'uudhaaf ani yeroo kan kooti gaarii natti fakkaate shamarran kanaa ittamu wal duukaa dirrisiisu. Seeratu hin jiru. Seeratu isin irratti hin hojjenne malee silaallee harka seeraatti duutu. Ijoollee keessaniif garuu waan gaarii hojjechuuf seera barachuun keessan gaariidha. Ankoosichi baran qabu gurbaadhaan beekanuma keetti jabaadha. Dhageessita ati anaaf ati tokko miti. Ati hojii isin akkana yeroo natti darbe sittis akka yeroo hin dabarre. Wanti? Yoo. Arriggaa sanbadduraadha. Namichatti gaafa sanbadduraana dhufuun barbaaddu. Isin immoo kana fiddee dhuftee iddoo teessee dhugaa jirtu. Isin nuti eenyu nutti dhumnaani. Dubbii nutti ta'uun isaan oolu. Mee ni ilaalla mee gadi bu'ee. Gadi bu'ee ni ilaala. Ani ka'eeyoon asii deeme harka koorra horiin hin jiru taanaan ijoollee mana kooti beektamiti nama harkaa qabne namni numa tuffata hiriira galanii beena eeguu akkan horii fidee dhufedhanii gurra kaasanii akka sareen ariiteetti dhageessa yoonni birriinaan kennine daasumaan bula maaleessattan gala maal ta'uu kan kee. Akka waan isheen boorri sin baqattuu ati manaa sin baqattuu waggaan dhashatanii gubattu. Kenname kana ishee afaan hin qabeeni. Lakki hin danda'amu dhageesse. Hin danda'amu maal ta'uu kan keeti. Xiqqoo isheeti. Xiqqoo ishee afaan hin qabeen ilaala gammachuma keessan kana sin ejjin mee kana qabattanii gammada ooltu. Akka taanaa kan keessanii seerriin ayyamaa jechuudha. Kan koo seerriin ayyamu kan keessanii immoo ayyama ka. Keessi keessan abidda kun abidda attamitti ol galee kee isin keessa jiraata kun. Dhuguma isin oguu ta'uudha. Kottaa amma namittichi dhaabannee innaa. As keessaa namni bahu hin jiru. Namni gabbu hin jiru. Namni keessaa miila isaa fuudhaa hin jiru. Deemaa ganama sitti badeeraman. Ganama nuu bilbilee irra deddeebi'ee bilbilee dhasitti meera. Deemaa jiru nuyi. Maalti itti fakkaana nuyi? Hojjennee erga humna keenyatti qabbaneeffannu ta'e
qarshii keenya yeroodhaan ergan fudhannu ta'e maa inni maaloodha ila dhageessa sida yeroon waa fudhadhe sana hunda isaa tokko tokkoon sitti mee dhageessetta ani gaafumaan ka'ee gara manaatti isa tat jedhee deemu haati manaa koo balbala dura dhaabatti ijoolleen koo hiriiranii duraa booddeedhaan na eegu asii yeroon dhaqu isaan yaadaanii birricha hammama qaama fudhadhu hin beeku dakkaanii na eegaa jiru dhageessa afaan isaanii lixee du'u koorra giiftii koo anaasuma wayii yookaan asii iddoo naa mijeessa yookaan immoo itti nuu bilbilii namichaanii atattamaan kottu wunuu jedhin ila ga'ee sirra jiru akka kanatti baadhu. Ila maaloo dhabeettu wanti isiniif galuu qabu. Ani erga silaadha bilbila isaa kana yaalaa jiru. Aariin keessan immoo naaf gala. Bilbilli sanaa ba'ee dhufee naan tole. Bilbilli sanaan bootanaan immoo galtanii yeroo biraa dhuftanii yoo fudhattan maal ta'a? Galtanii argitanii waan ishii yaadaa jirtu. Duruma isinitti meemani maal ta'a namni kun nurraa jijjiiramee seeraan dafqi keenya laallamee seeraan wanti nun hojjennu ilaalcha keessa nuuf galee jiraanne maal ta'a namni kun nurraa jijjiiramee namni seeraan hojjetu namni seeraan dhabu dafqa keenya nu lakkaa'u kana seerri ilaaluu ati maaliif inni paaworii fayyadamuu dandeetti? Maal seerri jira? Seerri dubbata. Maarree Seerri dubbata. gadhiiste. Eessatti agarree seeratti agarsiifnu? Amma mee eessa agarree seeratti agarsiifnu jedhe namicha nattame. Kan oolchaa kana immoo miti carraan argate kanatti fayyadamu. Akaakayyuun koo dur jechuudha. Loowwan keenya warra eegu dafqa isaanii ilaalee kenna yeroo isaanii ilaalee kenna maanyi inni isin ji'umaaf torbee gidduutti nu baqatta. Gurbaan naati waan asuftu beektu. Amma kana kanan bakka kanatti si hojjechiise isaanii hin ilaaleen isaan nama guddaadha. Amma mee isa shatta sechi deemtu disiiti. Hin dhufamoon dhufu moo seera fayyadamu. Maal ta'anis maal fu'aa seeraa softu anis akka keessan hin miidheeffameera. jedhe adaraa waaqaaf lafaa giiftii ko yoo waaqa sodaatte giiftii ko barii sitti meera akkan hojii seenaan sitti meera rakkina narra jiru wal nyaachisiiniiti yooma harka kee irra jiraate illee naaf kenni isaan itti haafu dhugaa natti dukkanaa guyyaan natti dukkanaa. Itoo dhufeeyyuu qarshii sitti laatamu eega nama sitti meensi. Sin barbaachisuun sin. Maal ittiin goota buddeenu nyaachaa jirta? Nu bilbili maaloo? Hin banne jireenya keenya lafa bulluu qabnu nuyi. Turreerraa banneerraa nuyi. Herga waan hojjennetti qabbaneeffannu ta'e. harka wal keessaa qabdi jiratti. Harka wal keessaa qabdi maali? Itoo harka wal keessaa qaban ta'e ija laaftiin nagareessin. Isatti iddoo bilbiltu nutti asichi jajabaattee haasoftiin. Oolluutti dubbatu. Maali tokko maali? Nuti ofumaa asitti guutaa. Nuti rakkachaa jira nuti kunoo sooressa guddifnaa. Asitti fuulli daaraa nu ta'e. Sooressa guddifnaa yoo nama ta'an asila immoo nama ta'an isaan hodhannee sechi nutti cobboo. Ilaa kunoo teekstii ergeera. Qarshiin Ila ofumaa bee rakkinuma tamma kana dubbachiise. Dubballeessaa Soogiftii. Arrabni waan qaamaan jedhanii maaloo. Maal jedhe? Maali? Horiidhuma taati. Kun horiidhuma taati. Isiin dubbisaa. Dhufuu hin danda'u. Torbee walitti qabeen isiniif kennaa. Waan na hubattaniif immoo galatooma. Nu bannee noo. Ilaa giiftii. Nu bannee. Ilaa. Ani isa si nu banneeti. Si nu bannee siin jedhii itti nu deebisi namichatti. Maayini Si qoosana nu mana bannee ta'u nu maayini. birrii eenna si nu bannee nu ergaa hin jedhe. Al tokko na dhaggeeffadhaa. Aariin keessan miirri isin keessa jirtan naaf gala. Anis akkuma keessan miindeeffamee hojjedhaan. Kunoo wanti isin asitti argaa jirtan kun hundumti isaa kan koosinitti hin fakkaatu. Waanuma tokko nu mararuu yaadin dhiisi nu mararuu yaadin hin barbaannu. Na dhaggeeffadhu. Ati yeroo hundumaa akka kanatti namatti naasee. Adeemiin deeffameen hojjechaa jira maal hubachine maal nu ilaallatan Miidheeffamee kana hojjechaa jiru. Afachaa mina naasaa. Afachaa mina. Maal ta'e wal dhaggeeffanne? Kan keenya illee nyaatee abadu. Hadaqu waan keenya nuyi iddoo kan biraadhaan hin jiraanna. Jaarsa attama ta'u. Maal jedha seerri waa'ee kana? Jaarsa dudduuba nama meeqa jira? Harka jaarsa kanarraa nama meeqatu nyaata? Kan keenya illee dhiisnu bakkee hin bulle. maal an keenyarraa immoo meeqa nyaataa maal ajaarsa qofa miti an keenyarraa immoo nurratti hin cufne balbala nurratti hin cufne nuun Gaariidha. ala bulluu nuun nurraa tola ala bulluun Anamma kan Biyyiti najibe. na dhaggeeffadhaa mina naasaa seerri maal jedha? Sin dhowwatteen mana keessatti diigame. Herga manni keessan diigame eessatti? Biyyatti biyya diigame. Kan biyya balleessaa jiru eenyu? Kan biyya balleessaa jiru eenyu? hin beeknu. Seera cabaa. Ila dhageessa giiftii ko. Anamma
kan na dhibaa jiru waasitti dadhabaa oolee satat jedhee mana galee ijoolleen dhahanii na hajjeessantu garaana nyaate hamma ofii nan jedhe rakkoo qabdaati dhageessam jettiin namichatti birrii gadi erga jennaan katabaa achii gadi qaraxiixiidhaan nutti ergaa hin jedhan hamma akka gootan ijoollee waan isinitti dhaammadha erga ani gaamma deemee du'uun koo nafu adaraa manuma kootti kottaati iyyaafadhaa kottaa daaboo waan aan godhuun qabu. Ani immoo humna kooti seeraan hin gaafadha. Giiftii koo sitti haa tolu dhageesse. Al tokko na dhaggeeffadhaa. Gammadi ijoollee baakootti du'uu wayyaa. Isittu gaarii godhe isinillee ijoollee masina ajjeeftu qabda kan immoo orman nu ajjeesa. Isaanillee umuriidha. Maaliin nuti immoo jiraachuu keenya maaliin beeknu? Maal taasisuu? Eetti galaa irra nuyi. Eetti galaa irra. Nus baarraa. Jiraachuu keenya waan ittiin beeknu hin qabnu rakkoo hin qabu. Siin kennin gooftaan immoo siif immoo. Giiftii ko. Adaraa waaqayyo adaraa waaqaaf lafaa yoo waa qabaatte waanatti kenni birrii. Dhugaadhaan akka kee qaxalee tokko na rakkisa rakkina hamaa irra hin jira. Dhiifama naa godhe qarshiin siif kennuu hin qabu. Utuu nan kennatee warra nama guddaa isin wajjin hojjetanii kan kenna. Siif moo waan tokko aanan kennuu hin qabu. Waan asi gargaarus hin qabu waan ta'eef utuu isaan wajjin deemtee gaariidha. Jaalallee hin qabdu. Inni waan biraadha. Waan biraadha. Sittiin kenniin waaqni. Waaqayyo maal keessan galeeni?